Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisanis niin jedha. Hadha barumsa baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jiraanni jaalatu jedheetiin abdii qaba. Waan baay'ee tokko nama hawwatu afaan barbaadan gara afaan barbaadaniitti hiikachuu ni dandeettu jechuudha. Mala salphaadhaan jechuudha. Afaan addunyaa kanarratti argaman hunda isaa gara afaan beektaniitti gara afaan barbaadaniitti jijjiirachuu ni dandeettu jechuudha. Kanaafuu mala salphaadhaan seentaniitiin fayyadamuu dandeettu hadha kana isin agarsiisa jechuudha. Barumsa kana nama baay'eetu itti fayyadama aappii kana jechuudha. Addunyaan aappii kanaan fayyadamteetiin sadarkaa guddaarra gahuuf jirti. Kanaaf isinis buufadhaatii itti fayyadama isiniin jedha. Hadha barumsa baay'ee nama hawwatu wayiiti. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaa na hordofuu qabdu isiniin jedha. Hamma dhumaa yoo na hordofta isiniif gala. Akkasuma namoonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan as bira YouTube keessa seentanii Ashim Tube Oro jechuudhaan haala kanaan itti barreessitu. Achi jecha diimaa subscribe jedhu kana ni tuttu subscribe gootanii jechuudha. Achiin booda immoo yoo subscribe mallattoo bilbilaa kana notification kana ni tuttu jechuudha. Isa kana tuttanii yoo ittan all kan jedhu isa irra deebistanii kanaafuu viidiyoon ani isiniif gadhiisu hundi isiniif dhufaa jechuudha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Haala kanaan ammaaf karaa barumsa seenaa sirriitti na hordofaa hamma dhumaa na hordofaa isin jedha. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be. Hadha aappii baay'ee bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Aappichi kun afaan barbaadan gara afaan barbaadaniitti hiikachuu ni dandeettu jechuudha. Afaan Ingiliffaa ta'ee, Arabiffaa ta'ee, afaan addunyaa kanarra jiru hunda kan hin beekne gara afaan barbaadaniitti afaan beektaniitti hiikachuu ni dandeettu jechuudha. Aappichi sunis kana jechuudha. Bifa kaameraatiin bifa barreeffamaatiin akka barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeettu. Aappiin sun kana jechuudha. Mee keessa seennee ilaallaa jechuudha. Bifa kanaan haala kanaan banaa jira jechuudha. As biratti waan baay'ee nuuf fidaa jira jechuudha. Kiloos gootanii wanni akkanaa isin irra dhufe as biratti haala bifa kaameraatiin, haala gaalaariitiin, haala barreeffamaatiin tokko tokkoon isin agarsiisa hunda isaa jechuudha. Kaameraa kanarratti haa dhoofnu. Kaameraa kanarra yoo dhoofne bifa kanaan ol nu baasaa jijjiirrattu jechuudha. Kun mee asirraa mee matsaafa kanarraa jechuudha. Akka barbaadetti mee barreeffama barbaade mee as keessaa haga bakka barbaade akka sirriinaaf mul'atutti itti siiqee jechuudha. Mee amma barreeffamni kun akkana naaf ka'ee jira. Okay godhaa jechuudha. Kun akka barbaade muree waan silaa barbaadesan jecha as keessaa barbaadesan hima as keessaa barbaadesan akkana laalee haga barbaadeen muree akka barbaadetti fakkeenyaaf kan akkana godhee akka barbaadeen muree achi booda eessa tuqaa crop bakka itti kana tuqaa jechuudha. Kunoo haala kanaan naa baasaa jechuudha. Achiin booda eessa bira tuqaa kunoo as biratti fakkeenyaaf afaanota barbaadanii jijjiiratan afaan amma an kaameraan kaase kana kan hin beekne kana bakka kana gootuu jechuudha. As bira gootuu jechuudha. Kunoo as bira gootuu jechuudha. Amma Ingiliffarra jira jechuudha. Namni baay'ee yeroo baay'ee Ingiliffa barachuu waan barbaaduuf as biratti afaan barbaadatu jira. Oromiffi yeroodhaaf bakka kanatti erga hin dhiifamne Amaariffi ni jira. Amaarik jettanii kunoo as biratti irra deeffachuu ni dandeettu jechuudha. Oromiffillee yeroon booda gad dhiifamaa jechuudha. Yeroo maaf malee achiin booda eessa bira tuttu as bira tuttu jechuudha. Marra kuno bifa kanaan naaf hiikee jira jechuudha. Gara afaan
Amaarikiitiin naa jijjiiree jira as bira Ingilishidha kunoo naa jijjiiree jira jechuudha haala kanaan bakka kaameraa agartanitu jechuudha as bira amma bakka gaalarii kanaa dhannaa jechuudha okay godhaa jechuudha okay oo godhe bifa kanaan naa baasa akkanami waan amma duratti kaasisan bira dhaqeetiniin akkanam muree waan barbaade waan qara screenshot godhe san dhufee jecha barbaade mi as keessa haa baafadhu fakkeenyaaf kana haa baafadhu jechuudha muree akkana yoo inni baase barreeffama sirreeffadhee akkanatti bakkuma reefi amma isiniin jedhe san akkasuma tuqaa jechuudha kunoo haana kanaan ol naa baasaa jechuudha akka barbaadetti amma bakka sadaffaa san dhannaa jechuudha as bira bifa barreeffamaatiin jechuudha waan barbaade jettiin wantuma barbaade jettee yoo asirra barreessitee isiniin jette fakkeenyaaf yoo loobii jedhee barreesse as bira yoo godhe fiqirnaan jedha jechuudha as bira dhufee ilaal afaan barbaade deeffachuu ni dandeetta jechuudha kanaafi barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture akkasuma waan isin hin galle demo commenti jalaanaaf barreessaa waan barbaadan waan isin hin galin gaafachuu mirga qabdu kanaaf akkasuma demo yaada sinaaf kenna hanqina yoo qabaadhes hanqina kiyya akkasumas na jajjabeessaa wal jajjabeessuu qabna isin jedha kanaaf waan isin hin galle hunda gaafachuu hin dandeettu jechuudha kanaaf wanta biraallee isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha wanta kana olii yeroo itti aanu waan ajaa'ibaa aappii baay'ee jaallatamaa wayii qabadhee isiniif dhiyaadha waan namatti tolu kanaaf na hordofaa adada angadhiisuun akka isiniif dhufu subscribe godhaa notification olii godhaatii waan hunda isiniif gadhiisaa gaafii qabdan hunda na gaafadhaa isiniin jedha Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be